Nagaan waaqayyoo iddoo jirtan sin akka qabu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa kan daawwachaa jirtan qophii biizinesii mo'aati. Qophii biizinesii mo'aa wajjin hangammachuu misaakeetii ogeessota kaameraa keenyaa Dasaallee Jirbu akkasumas Naatinaal Bonjaa taanee sinfaana turra. Egaan guyyaa irraa keessummaa qabadhee kan dhiyaadhee jiru. Keessummaan qabadhee dhiyaadhee jiru immoo Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaarraa barsiisaa kan ta'an barsiisaa Mogos Tufaadha kan hin qabadhee jiru. Isaanis immoo kaadhimamaa dooktoriiti jechuudha. Kanaaf haala diinagdee ilaalchisee guyyaa irraa isaanii wajjin mariin goonaa. Kanaaf amma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jecha turtii gaarii. Ammaan booda furmaatni dhufee jira. Konkolaataa qulqullinni teeknika isaa ogeeyyiidhaan mirkaneeffame gatiin isaaniis amansiisaa ta'e haaraa yookaan takka kan itti fayyadamame adda baafamanii kanneen konkolaataa bitachuu feetaniif dhiyeessuu eegallee jirra. Waldaa Aksiyoona Geejjibaa waliif karaa isiniif mijateen nu quunnamuudhaan konkolaataa feetan nu beeksisa. Dadhabbii malee ariitii fi amanamummaadhaan isin tajaajilla. Konkolaataa akaakuu kam feetan? Kan feetan nu biraa hin dhabdani. Waldaan Aksiyoona Geejjibaa waliif maamiltoota isaa haala quubsaa ta'een tajaajiluuf qophii isaa xumuree jira. Konkolaataa konkolaachisaa wajjin yoo feetan konkolaachiftoota naamusa gaarii qaban safuu beekan akkasumas maamiltoota akka mootiitti tajaajilan wajjin hidhata taanee qophoofnee jirra. Hidhata keenya ta'uuf kan feetan konkolaataa kireeffachuufis ta'e bitachuuf kan barbaadan nu quunnamuu dandeessu. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannawaa Dambal gamoo Abarruus darbii sadaffaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataaf 0944 2656 0923 1134 29 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Waldaa Aksiyoona Geejjibaa waliif. Dursaa waamicha koo kabajanii stuudiyoo keenya dhuftanii nu wajjin gaaffiif deebii gochuudhaaf waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaa guddaa isin galateeffanna. Ani carraa kana waan keetaniif galatoomaa. Tolee, egaa yeroo ammaa barachaa jirtu dooktorummaa barachaa jirtu jechuudha. Haalli barnootaa akkami? Barnoonni baay'ee gaariidha. Barachaa tumarra nama waggaa lammaffaadha. Haalumaan barachuu jira. Bareedaadha. Tolee, baay'ee gaariidha. Egaan guyyaa irraa kan nuti irratti haasofnu dhimma diinagdeedhaan wal qabateedha. Yeroo ammaa akkuma laallu sabni keenya jaarraa tokkoof walakkaa oliidhaaf qabsoo keessa kan ture. Amma jijjiirama siyaasaa argateeti kan jiru. Kanaaf egaa yeroo baay'ee diinagdeedhaan egaa sabni keenyas akkuma laallu yoo wal bira qabne laallee saboota kaan wajjinis xiqqoosee boodatti hafeeti kan jiru. Kanaaf mee waanuma maalummaa diinagdee irraa kaanu diinagdee jechuun maal jechuudha? Galatooma. Diinagdeen jechuun haala biyya tokkoo keessatti diinagdee jechuun waan hunda jechuudha. Akka nama dhuunfatti yookaan diinagdeen gara nama dhuunfattoo ce'ee karaa nama dhuunfatiin amma nama dhuunfattoo ibsine qabeenya jiruuf jireenya isaa ittiin jiraatu jechuun dandeenya. Diinagdeen akka biyyaatitti immoo haalli biyya sana ittiin ibsamtu haala jiruuf jireenyas ta'uu danda'a haaluma ittiin waan hundi ittiin jijjiiramaaf ta'u ittiin jiraachuuf ta'uu danda'a. Diinagdeen ka walumaa dimshaashatti yoo ilaallu qabeenya biyya tokkoo waan ibsu jechuudha. Diinagdee jechuun qabeenyaan kan ibsamu ta'uu danda'a. Diinagdeen kun qabeenyi kun bifa adda addaatiin ibsamuu danda'a. Diinagdeen fakkeenyaaf humna namaa ta'uu danda'a. Diinagdeen qabeenya uumamaa ta'uu danda'a. Diinagdeen qabeenya namtolchee ta'uu danda'a. Diinagdeen teekinooloojii ta'uu danda'a. Kanaafuu diinagdeen dimshaashan irraa ibsamu waan biyya tokkoof ittiin jiraatu waan biyyi tokko ittiin ibsamtus ta'uu danda'a. Kanaaf diinagdeen inni dhufi barnoota diinagdee inni garaagarummaa qaba. Diinagdee jechuun walumaa galatti haala biyya sanaa qabeenya biyyi ittiin jiraatu ta'uu danda'a. Maddi isaa baay'ee ta'uu danda'a. Tole, mee gama hawaasa keenyaatti gaafa deebinu akkuma nama jedhee uummatni Oromoo jaarraa tokko oliif sirna cunqursaa jaladha kan inni ture. Kanaaf mee haala diinagdee Oromoo kaleessa maal ture har'a immoo maal fakkaata laata? Gaaffii baay'ee bareedaadha. Akkuma tuubsite uummanni keenya keessumattuu sabni keenya sabni Oromoo qe'ee isaa irratti qabeenya isaa irratti jaarraa tokko walakkaadha ol haaluma qabsoo keessa ture. Qabsoo siyaasatiin Oromoos gara moo'ichaa irra jirra. Oromoo moo'ee jechuun hin danda'ama.
haa ta'u malee qabsoo karaa dinagdee kanaan biyya keessatti relatiivli warra kaanii ol bira yeroo qabamnu waan harkaa qabnu wajjin irratti hundoofnee ilaallu sabni keenya ammas fayyadamee jechuu hin dandeenyu. Maaliif yoo jennee akkuma itti dhiibbaa siyaasaan jira. Dhiibbaan immoo siyaasa wal qabatee dhiibbaa barnoota dhabuun jira. Dhiibbaan bilisummaadhaan socho'anii haala daldalaa keessatti hirmaachuu hin jira. Dhiibbumti immoo aadaa irraa dhufee hin jira. Kanaaf uummanni keenya warri hundumtuu irratti dhiibbaa godhanii dinagdee irraa silaatii bakka gahuu qaburraa qabeenya uumamaatiin olaalle biyya kanatti kan biyya kun baay'ee irratti hundooftee jirtu namoonni tokko tokko akkatti ilmaaman parsantii 60 ol qabeenyi biyya kanaa baay'eensaa naannoo Oromiyaa keessaa madda. Naannoo Oromiyaa keessa iyyuu maddu malee qabeenya kana kan sochoosaa jiru Oromoodha jechuun nama rakkisa. Sababa waan ibsa sanaaf jechuudha. Dhiibbaan siyaasaa jira. Dhiibbaan siyaasaa akkamitti jira? Namoonni akka barbaadanitti biizinasii keessa galanii yoo biizinasii keessa galanis immoo fiixan ba'uusaa in ulfaata. Akkuma siyaasatti warra biizinasii keessaas immoo tattaafataa jiran hordoffii baay'ee irratti taasifamaa jechuudha. Sababii baay'ee itti ka'a. Karaa aadaatiis ilaalle immoo uummanni keenya qabeenya uumamaa irratti hundaa'ee jira waan ta'eef qabeenyi sun baay'ee nu goomsa. Daldala ammayyaa keessa seenuu hin dandeenyu. Gara teekinooloojii ce'uu hin dandeenyu. Sababii isaa of dandeenya waan ta'eef baay'ee tattaaffii akkasii daldala irratti hin goonu. Kanarraan ka'e asuma Finfinnee ilaalle baay'een isaanii rakkinumaan dhufanitti booddee abbaa fooqii, abbaa qe'ee, abbaa maalii ta'anii keenya lafarraas achumarraa kaasanii lafa sanayyuu dhumarratti kan isaanii ta'a jechuudha. Bakka kanattis akkasuma namoonni baay'een haalli mijataan Finfinnee Oromiyaa keessa jira waan ta'eef gara Oromiyaa dhaqu yeroo Oromiyaa dhaqan garuu daldalatanii galuun miti. Aaduma sanaan uummanni keenya baay'ee nama dhiibu waan ta'eef isaan kaayyoodhaan deemu inni keenya qeera jira waan ta'eef kaayyoo masii kaayyoo gadi fagoo qaba. Kanaaf walumaa galatti uummanni keenya dinagdee keessaa fayyadamaan hin turre haalli uummata keenya dinagdee amma itti jiru egaa kana booddee yoo hojjetame malee ammas jennee yaannu saba biraa wajjin wal bira qabnu biyyattiin iyyuu akka jirutti akka biyyaatti iyyeettidha. Iyyummaa keessaa immoo haala harkaa qabuun qabeenya harkaa qabuun jijjiiramuu danda'u carraa qabuun hin jijjiiramne jechuudha sabni keenya. Qabeenya uumamaa qabuun waan qabuun hin jijjiiramne jechuudha. Mee biyya keenya keessatti gaa yeroo baay'ee kan dubbatamaa ture kanaan dura biyyi keenya dijiitii lamaan guddachaa turte kan jedhamu jiraata. Mee guddinni diinagdee kuni maal fakkaata biyya keenya keessatti? Gaafii gaariidha. Egaa kuni gabaasa siyaasaati. Yeroo hundumayyuu mootummaan kun kan hordofaa jiru developmental state yookaan immoo mootummaa misoomaa waan jedhu waan ta'eef mootummaa sun kan jiraachuu danda'u misoomni yoo jiraate kanaaf carraa danda'ameen misoomni jira kan jechisiisu gabaasni akkasii argamu dirqama ta'a. Guddinni jira haala jiruun guddinni jira jechuun dijiitii lamaan jira jechuun miti. Jijjiiramni jira. Jijjiiramni jiru suni bakka ka'umsa irraa olaalame jijjiirama kan jiru. Bakka gaahuu qabu irraa olaalame garuu jijjiiramni jira jechuun dandeenya. Jijjiiramni jiru suni maaliin ibsama yoo jennee ilaalla ta'e kuni warraaqsan ibsama. Warraaqsan ibsama. Warraaqsa jechuun qonni yoo haalaan guddate qonni waan barbaachisu guddina isaa yoo xumure silaa garamitti ce'uu qaba gara indastiriitti ce'a. Indastiriinis immoo akkasumatti yoo guddate gara tajaajilaatti ce'a. Guddinni Itoophiyaa garuu baay'ee isaa tajaajila irratti hundaa'a. Tajaajila irratti hundaa'u sun immoo maal agarsiisa? Dhibee adda addaatu agarsiisa jechuudha. Kan akka dinagdee sun karaa sirriirra hin jirre kan agarsiisu ta'a. Fakkeenyaaf kan akka hojii dhabuu, kan akka qaala'insa jireenyaa, kan akka qaala'insa gatii maal kuni namoonni akka amma jiraachuu dadhabuutti otoo dijiitii lamaan guddatamee guddinni sun karaa sirriirra ta'ee rakkoo nammasii kun jiraachuu malu. Kanaaf tokkoffaa guddinni suni gabaasa irratti kan hundaa'e. Gabaasa sun immoo siyaasaaf oola. Ammas parsantii 11 sana yeroo hunda 11 kan ta'uuf maaliif ammuma sana akka san ta'utti kan hojjetamu jira. Silaa otoo guddinni sun karaa qabatamaa ta'ee bar tokko 11 ta'a. Karaa sirriirra kan deeme ikoonomii ammaatti addunyaarra hin jiru. Ikoonomiin gabbu'aa ol bu'aa deema malee dhuma tokko ta'aa deemuu hin danda'u. Karaa kamiin ta'uu hin danda'u. Bar tokko 8 bara biraa 12 bara kaan 9 otoo akkas ta'ee ilaalee namiyyuu namni ikoonomii waa'ee dinagdee hin baranne jechuudha. Kanaaf kan darbe itti yaadamee karoorfamee akkuma 11 ta'utti waan hojjetame namatti fakkaata. Gadi ilaaltee lafarratti ilaaltee gabaasa akkasiitti barbaadame waan ta'eef
waan akkanaa kanatti qindeessati nu ergaa amma jedhamutti odeeffannoon tokko jira jechuudha. Kanaaf dinagdeen ammasiin guddate jechuun hin dandeenyu. Garuu guddinni hin jiru jechuun dandeenyu. Wanti ta'ee jira. Fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomaa akka daandii maal akkasii akka mana barumsaa babal'isuun jira. Innis immoo rakkina isaa wajjin jira. So waan akkasii jira. Akka ogeessaa dinagdee tokkotti yookaan akka barsiisaa tokkotti jechuudha. Sadarkaa isaa eeggate amma qonnarraa industiriirraa immoo gara tajaajilaatti darbuu qaba. Guddinni garaa kanaan deemaa jettaniitu kan keenya immoo tajaajilarra jira jettaniitu amma sadarkaa isaa eeggatee deemuu dhiisuu isaa kun dhiibbaa akkamii qaba? Akkuma dura dubbadde tajaajilli maaliif warra kaan dursee deeme yoo inni tajaajilli baay'ee isaa magaalatti argamu. Qonni sooraaltan industirii sooraaltan chaalenjii baay'ee qabu. Wal'aansoo baay'ee qabu. Jarri sun lamaan qonni bifa barbaadamuun hojii jijjiirame rakkinni nyaatamuu danda'u waan jedhu kun ka'uu dhiisuu mala. Galteen indastiriif ta'us biyya alaarraa galuu dhiisuu mala. Otoo indastiriin guddate immoo hojii dhabuus dhibuu danda'a. Qaala'insi jireenyaa, qaala'insi gatii kunis dhabamuu danda'a, hir'achuu danda'a. Kana kan agarsiisu maalidhaa? Haalli dinagdeen itti guddachaa jiru kuni karaa sirriirra kan taane agarsiisa. Kanaafiyyuu maaliif tajaajilli maaltu mijateef tajaajila hawaasni tajaajilli magaalota keessa tajaajilli maalirratti hundaa'utti fakkeenyaaf tajaajilli sirna siyaasaa wajjin walitti hidhatee wanta jiru jira. Maal akkamitti karaa kiraa sassaabummaa kanaan fakkeenyaaf amma namni tokko magaalaa irratti salphumatti sooressa taa'u ta'e waan isa baadiyyaa isa keessuuf hin jiru waan chaalenjii indastiriin chaalenjii hedduu qaba akkuma jedhe bu'aa bayii baay'ee qaba. Kun garuu salphumatti riil isteetii hojjetatte konistirakshinii naannuma magaalaatti hojjetta baankii hojjetas hojjetta. Kanaaf salphumatti asitti sooressa taa'u ta'e namoota hojii walitti dhuftee salphumatti sooressa taa'u ta'e gara indastirii gara qonnaatitti wanta warra abbaa qabeenyaa yookaan warra investara waan sana wajjin wal'aasoo qabaniif hin jiru jechuudha. Kanaaf karaa baniinsa kiraa sassaabummaa yookaan karaa salphaadhaan karaa gabaabaadhaan guddachuu namoonni yaada akkasii qabu waan ta'eef gara indastiriif gara qonnaa keessa hin galan baadiyyaa keessa deemanii oomishaaf oomishtummaa guddisanii waan barbaachisu hundumaa indastirii tokkorraa bu'aa argachuuf yeroo baay'ee sitti fudhata. Warra tajaajiloota irraa garuu waggaa tokko asitti argatta waan hunduma isaayyuu. Maaliif akka hunda waggaa meeqa teecha maaliif waggaa meeqa keessa indastirii dhaabuudhaaf galtee baay'ee biyya alaatirraa fiddaa baay'ee barachuu qabdaa addunyaa wajjin dorgomuu danda'uu qabda. Asitti garuu karaa warra kanaan warra tajaajilaa kanaan namoonni baay'een fedhii baay'ee jira waan ta'eef fedhiima kana baay'ee kana guutuu dandeenya waan ta'eef salphumatti sooressa ta'u jechuudha karaa gabaabaadhaan. Tole egaa mee kanaaf furmaati maanni? Furmaati waan kanaa furmaata tokko lama jennee kaa'uu dhiisuu malla. Furmaati jalqabaa siyaasati. Karaa gaggabaabaa kana cuccufamuu qaba. Namni hojjetee hojii sirrii ta'een hojii fakkeenyummaa ta'uun akkaataa itti deemu karaan gaggabaabaan kun at least haalli isaa ilaalamee cuccufamuu qaba. Tajaajilli hin barbaachisu jechuu miti. Garuu tajaajila caalaa amma hojii dhabiinsi kun kan eessaa dhufe wanni indastiriirraa dhufe. Indastiriin bifa barbaachisuun haalli mijaa'uufi qaba. Maal agarsiisu immoo baay'ee isaa kan irratti ergaa jiru ammas qonnuma irratti kan hundaa'e. Ishuma jirtuyyuu fakkeenyaaf buna jennee bunni baay'ee isaa naannoo Oromiyaa keessaa dhufa yookaan akkuma biyyattii irraattiyyuu galii baay'een kan argamu bunarraa. Bunni sun dheedhii eegamuurraa otoo gara agiroo indastirii numtiyyuu mataan isaa gara indastiriitti ce'ee karaa gaggabaabaa cufuudhaa karaa biraa immoo jaroota karaa haa ta'u karaa kamiyyuu qabeenyi kun qabeenya biyyaati waan ta'eef gara indastirii irratti akka ija isaanii naanneffatan. Sanas amma ta'e hojjechaati jaruma amma as keessa kana warra biyya keessa kana gara indastiriitti osoo ce'anii kan biraa immoo investoroonnis akkuma biyya kanaatti yeroo dhufu karaa gaggabaabaa guddachuu barbaadu warra alaa jechuun warra FDI foreign direct investment warra jennuyyuu yeroo dhufan dura haala siyaasaa qoratu. Hojii dhufanii dhiisanii karaa gaggabaabaan hojii jiraate karaa gaggabaabaa sana isaanis akkuma biyya keessatti waan sana saamuutti deemu malee silaatiin teekinooloojii ceesuu qaban hojii uumuu qaban biyyi kun waan irraa argachuu qaban in argate ture. Isaanis warra kanarraa amala baratu waan ta'eef amala mootummaan baratu amala biyya keessaan baratu so kan warra biyya keessaas ta'e kan biyya alaatti dhufan bifa seera qabeessan bifa biyyattiin barbaadduun akka hojjetan haala mijeessuufiin dirqama ta'ee yaadan.
Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya itti fufeetti kan jiru egaan kan isin daawwachaa jirtan qophii biizinesii mo'aati. Mee gidduutti boqonnee deebinu sharafa biyya alaa daawwannee deebinu guyyaa irraa sharafi biyya alaa meeqaan ooleessa jedhu waliin ilaallaa. Turtiin keessan amma nu faana ta'u turtii gaarii. Kanatti dabalee akkuma sila jennee amma hawaasni keenya rakkoon siyaasaa inni qabu furamaafiidha kan inni jiru sila akkuma dubbachaa turre yeroo ammaa gaa carraa argate kanatti fayyadamee diinagdeedhaaf of cimsuudhaaf maal gochuu qaba jettu? Kun gaariidha. Karoora mootummaanis ofiisaatiin qabaata jedhee yaada. Dinagdeen kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti warraaqsa kan jedhu jira. Warraaqsa jechuun adeemsan amma dubatafne kana amma teelatafne kana adeemsan hin dandeenyu suuta deemnee hin dandeenyu. Kanaaf warraaqsa bifa ta'een bifa ariifataa ta'een kachaap yookaan immoo warra kaanii wal qixxaannee yoo danda'ame immoo fakkeenyummaadhaan gara fuulduraatti deemuun akkaataa itti furguugamuu danda'u irratti hojjechuun hin barbaachisaadha. Kana jechuun garuu hundumtuu abbaa qabeenyaa ta'a jechuu miti. Namni gahee taphachuu akka baratetti akka beekumsa qabutti akka dandeettii qabutti iddoo itti